جاولا خسي جيسا جرو إسا خسي بليسو فنو إسا خي موتو ما درو دابا دودو مسين جاجرا شيكوتين كوي فوري جاجرا أورمو تميف سجلي ناتا تن دعا فافيران تمي تسجلي تانيف تمي أبو كمي سفكاتو دونا كناتون وانا كنا جولي جيجرا تيسيتي غالا تناتو الراس ديبي ديغا خيتين دلدلا تنالي في الراد أبوني دنديسا بالغي إرقمتو باندا دينا تدور الرانغا راد ديغو مخيتين دلدلتو تناس في الراد تيمتين أبوني دنديسا نوتي خانا دين نغا هم بربان ننفدنو مكا أمة أوروموتين دلدلاني ديغا أوروموتين دلدلو يوم فدن أبا فدياتو دلدل مكا أورومو هم فدن دلدل شبو أورومو ريكا دلبو هم فدنو خكنا سميدا جرو أنيو كان دينا خيتي جي ستيمو أنيو إن سميدا جرو أورومو خي سنجة جرو خون سميدا جرو برينو هاري كايبادي رومي سنجة جرا دعا في سيافيرا جرا بلد سيافيرا جرا سغلي مال سيتا أنيو تسغلي سيتا موتو من ديغا جوتنا سغلي سيتا مو أنيو خي نت سغلي سيفتو صوبا خنون دي خجيبا چوبودا كنافو أمة أورومو كبجما أمة أورومو إفيتيتي وليفتم سي والبرد أبدو سينجاتين ميغرا يا دخيا غبابين اندبرا أورومو ميداما جرا تنتالي غرغراتين أورومو ميداما جرا أورومو كيسو ساتيس ميداما جرا تاتا من سغرغرا هدوران تاتا بقبو من أورومو دا الردورة جنة يجو ديني هما نماو كان كابارا كان كرا سومالي خون أورومو نما لفرا بوكاسي أكلو بونجراتني ميت أبا ما فيرو تكوخان نانونا وري أبشادا أورومو غبرومسي تشابسي غبروم مامبولتو برباد كل فراد أبا مسيسو برباد خانانو سومالي خوني جنة بوكسي أبا مسيسو خايوك أبا جنة يجو خايوك أبا خون هاماد أكنا جنة يجو كانوا من نتفر خين أنا خين أمة وجه والفكات أمة غافا أفريقيا خاورومو وجه والفكات كان تلوتا المنكوش قوالتين دي هنو جنة نتاسو نخون كرهما نو في أمة أوروموتي في الرحمات تهي جنتي دوبا جابان yes of course دوغا نجنة دوغا جرتو تو إسيتانا هجيك أبتما نتغر سيسان جتشو برباديتي كوني خانا مي خانا ربايتي نسني دفا خانا درا واتي كشو هاسوا خيجا خطر بي دبرتي خيستي سري فما ويتو كلين سريسا مالي في أكمان جواني أورومون بي أبا بيا توقع فينجو بيا راوالا فراوا قباچو دبواتي قابيني بيزنس قباچو تبرو سياسة آنگو سياسة حركا قباچو سياسة دنديتي تقباچو غافا سوا سيار كجران غافا سوا ججيرو دنديس نمني آنگو تبرو سياسة حركا قبل واتا كججيرو دندو حقا فيت أمتا خيجالا حقا فيت أمتا خيتي فديكي يو تبرو سياسة حركا قبل نوما قدون دنديس yoo qabeenyatti biyya sanirraa hin qabaanne biyya goggoyduu dachii biyya himachummaa anaan qabu. Khabiraa dhufee lafa san bitatee qabeenyaan irratti hore irra si bituu danda'a. Waan ta'eef irratti qabeenya qabaachuudha. Kanaaf hin jeegaa dheengadda torbee dabarte tana Harargee Bahaatti godina Harargee Bahaatti waa hedduutu eeyba garagaraatu ture. Eeyba garagaraa gamoo gurguddaa wajjira Harargee Bahaa bulchiinsa wajjira Harargee Bahaa kan miliyoona 375 jaarame kan eeybifame kan amatoota haga tokkoof jaaramaa ture kan amma torbee dabarte keessatti eeybifame wajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaadhaa wajjira guddaa gamoo guddoo miliyoona 38 haareeffame aanaa fadisitti lafa gammoojjii bishaan hin qabne ta'u manni aanaa fadis amna guyyaa guutuu deemee bishaan dhugaatii barbaadu lafa qaabsoon bilisummaa Oromoo duuda dhuha qaabsoo bilisummaa Oromoodhaa tan turte tan dahaa gammoojjii baddaa gammoojjiin irratti qaabsoon bilisummaa Oromoodhaa ififis irra wal nyaattee diinaan irra wal nyaattee lafee dhuha ummata sanii xuuxxee dhihana ummata san godhattee irra jiraachuu turte lafa qonnaan bulaa bal'oo qabeenya qabdu tan qabeenyis gammoojjii qabeenyi hin jiru midhaan hin jiru
bakkitti midhaan barbaadamu qaabsoonni hundinuu fadisi barbaadan. Midhaan ittiin jiraatan, soorama ittiin jiraatan aanaa fadisi barbaadan. Bakkirra wal dhufanirra wal dhawanis aanaa fadis kana. Gobeellerra gara mul'ataa laga gobeellee ganda qarsoorraa eegali naannoon gaara mul'ataa dabbaalirraa gooroon fuulli gaddeebi'u kun aanaan fadis kun ereriin mulluun hanga daakataatti lafte tullafaa. Qabsoon bilisummaa Oromoodha waggaa 20 irra wal daayite ififis diinaa wajjinis irra wal daayite waan taateef lafte tun lafa seenaadhaati lafa keessattuu waajjira iddugala wirtuu sooressa jaarraa abbaa gadaati. Akka jenna seenaa garaagaraa irra dalaguun ni barbaachisa. Uummata kanaaf tola adda addaa ooluun karaa bareedaan qaban bishaan dhugaatiin qaban lafti sun lafa raaree bal'oodha bishaan hin qabdu. Hatta uummanni lafa sanii arraan tanaallee bishaan dhugaatii bareedaan qaban jechuudha. Karaa bareedaa miidhagaa tolaan rangaa adaree biyyootti magaalaa adareetti deemu hin qaban jechuudha. Hanga irratti ol bahu hin qaba bareedaan qaban. Uummata kanaaf tola ooltummaa guddoo barbaachisaa galatoomaa mootummaan naannoo Oromiyaadhaa laga bishaan bobbaasatti laga isaan hidhan kan eeyba isaaniif achi dhufe eeyba san hundaaf waajjiroota kanaaf eeyba laga bishaan hidha guddaa saniitiif achi dhufe kafaaloo tafarraa ta'uudhaan eeganaa an duraanumaa kabajamoo Shimallis Abdiisaa dhaqe jechuudhaan dhaga'e ammoo eeganaa itti gaafatamaa paartii badhaadhina Oromiyaa kafaalootu tafarraatu dhufee isaatu waajjiroota kanaaf laga sanillee laga san eeybisee tajettuun bishaan ija galmawaa qosan hidhama san kan eeybise isa ta'uudhaan hubadhe. Kana dhiifamaa wajjin sirreeffamaa jechuu barbaadeetti fayyaada galatoomaa hojii gurguddoo dalaydanii hojiin akkanaa Oromiyaa guutuutti itti fufamuu qaba. Jajjabeeffamuu qaba. Isiniin jechaatiin waa'ee naannoo cinaan santanatti xiqqishoo gadi bu'ee haala jiru xiqqoo kaasuu barbaada. Naannoon tuni naannoo rakkoon irra turte. Gaafa bara wayyaaneedhaatis lafti uummanni miliyoona 1.5 oliin irraa buqqee Oromiyaa keessa faca'ee qubsuma gaarii dhabuudhaan miidhama adda addaatiif saaxilame arrallee hanga arraan tanatti uummanni naannoo san irraa buqqee jechaati ture. Yes of course. Dhuga Oromiyaan walumaa galattuu Oromiyaa haa taatu malee uummanni tokko hoggaa ganda isaa lafa isaa tarra dhalate tabee hurraa buqqee naannoo biraa bakka haaree takka qubsiifame wareegama cimaa kafalee naannuma sanuu qubachuudhaaf waa hedduu dabarsa. Miidhama gurguddaa keessa dabra. Akkanumatti ganda godhachuu hin danda'u. Akkanuma qubsuma gaarii godhuu argachuu hin danda'u. Akka wareegamaan qaabsoodhaan lafa san lafa jireenya lafa qubsumaa akka godhateerra jiraatu kun waa wal naman gaafachiifne jechuudha. Arra dura gaaf tokko hinaase an silaa uummata tokko bakka takkaa ganda tokkorraa buqqaasanii ganda biraa qubsiisurra waan ganda isaatti nagaya dhoorkesan wabii ta'anii fi dhaabbatanii fi uummata san ganda isaarra deebisanii qubsiisutu irra sirna malee santurra haqa malee ganda isaarraa godaansisuun an akka sadarkaa mootummaa takkaatti akka biyya takkaatti sirriin attin turree sirriidhaa miti. Yeroo sanitti yeroo mootummaan wayyaanee biyya bulchitu keessatti yeroo sanii uummanni sun akka buqqa'een ganda isaatti deebi'uu hin dandeenye abdiilee buqqaase. Akkuma walumaanuu dubbachaa turre abdiilee buqqaase sirna san keessatti buqqaafame uummanni sun gatamee dhume uummanni sun wareegama hadhaawaadhaan warra jiraa nama 200 oliin magaaluma Jijjigaa tana keessa boollan naqame. Boolti fardoon baqaifamtee fi abdiileen itti naqee jiraa jenne jechuudha. Oromoodha lafarraa firraa qulqulleessine jechuudhaan lafa bal'ifanna jechuudhaan kana hundaa ture. Ani akka murtii guutuutti akkuma narra dura jiru silaa uummata tokko odoonii fi buqqaafamee biyya biraatti godaansisanii biyya biraa jireenya haaree qubsuma haaree qubsisuun ta'in sirna seera akkasiitu irra sirna ganda isaa deebisanii nagaya inni dhabesan iggiteessanii fi uummata san ganda isaa deebisanii lafa isaarra qubsiisuutu nagaya isaa kabachiisuutu irra sirna ture jechaa ture jechuudha. Arras borus an kanumaan jira. Arras borus
ummanni tokko naannoo takkarraa buqqee naannoo biraatti godaansifamu hin amanu nagaya jee hin amanu isiisan. Arras duraan duraa odoo ummanni tokko hin buqqaafamne bifa seera qabeessa seera biitti qabuun mirga ummata tokko nagaya ummata tokko sadarkaa mootummaatti iggiteessuu danda'uun barbaachisaadhaan jaa jechuun. Dirqamaan jaa jechuun akka mootummaatti illee dirqama. Mootummaan tun hunda namaatiif mootummaadha. Dhala namaa hundaaf mootummaadha. Mirga dhala namaa kamiifuu mootummaadha mootummaan tun. Oromoo ta'uu waan Oromoo ta'e qofaaf miti. Waan Somaalee ta'e, waan Amaaraa ta'e, waan Tigiree ta'e qofaaf miti. Abbaa fedhe ta'e dhala namaa ta'e mirgi dhala namaa kabajamuun dirqama jechuudha. Dhugaa jirtuuf Oromoo namaatutti dhufee ganda sirraa dhiibaa jira. Buqqaasaa jira. Buqqaasaa ture ilaarra buqqaasaa jiran jechuudha. Kanagaa kanin torbee dabre gaafii if gaafadhe isinillee gaafadhe mootummaallee gaafadhe isa kana. Seerumaan seera biyyaatiin seeraan dhaabbanne mirga ummataa kabachiifne seeraan olaantummaa seeraa kabachiifne nagaya biyyaa eeguu hin dandeenyu. Nagaya ummata tokko ganduma qubsuma isaarratti nagaya isaa tiisuu hin dandeenyu. Seeraan nagaya ummata kanaa tiisuu hin dandeenyu. Ummata kana eewaluu hin dandeenyu. Boru balaatu dhufa tatanarra hamtuu dhufa. Boru tatanarra hamtuu dhufti. Odoo ummanni tokko bakka jirurraan buqqaane bakkuma isaatti akkuma isaan jiranitti nagaya ummata tokko tiisuu hin dandeenyu.